السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبوليا إسلاما هرا سينا سعيد بن زيد إسنيف هما نهردفا أكسما سبسكرايبي في شيري غوچون غهي أبولما كي سنينو غماچا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سينا سعيد بن زيد لينچا دولا يمروك tokko kurna warra jannataan badhaafame irraa ka ta'e, tokko warra dura islaamahee irraa ka ta'e, tokko warra rabbii irraa jaallatee fi ka isaanis rabbi irraa jaallataniiti. Dacheen gaariin waanuma gaarii biqilchiti. Akkuma jedhamu abbaan Zayd bin Amir kophummaa filatee mushrikan Makkaa irraa sababa siidaa gabbaraniif addaan bahe. Zayd abbaan Sa'id kun yeroo Arabni ilmoo durbaa lubbuun awwaalaniitti inni hin awwaalinaa jedhee lubbuu durbaatiif warra waan kana dalaguun walitti bu'uun of dararaa ture. Ilmoo durbaa abbaan ajjeesuuf boollatti darbee erga fuudhee guddisee booda abbaa isii dhaleetti geessuun yoo feete guddifadhu yookiin anu waan cufa danda'ee guddisaa jedhee ilmaan namaatiif bara dukkanaa sanitti ifa ta'aa ture. Re'ee uummanni Makkaa siidaa isaaniitiif dhiiga isii gad dhangalaasaniif silaa re'ee rabbiin uumee tan akkasuma rabbiin inni bishaan gubbaa gadi roobee fi lafa baala biqilchuuf yoo siidaa ofii boocan kanaaf dhiiga isii dhangalaastan hin qaaneffattanii silaa hin saalfattanii rabbii keessan hin sodaattanii jedhee uummata Makkaa gorsaa ture. Guyyaa tokko warra Makkaatiif ayyaanni siidaa tan waggaatti al takkaa kabajatu geettee uummanni walitti yaa'anii siidaa harka ofiitiin boocan kabajaa gooftaan maluu kennanii fi ulfina itti godhanii irra naannawaa sujuudaa fi itti marsanii kadhaaf jala taa'an. Waan kana kabalaaleffatan namni 4 maqoo yookiin marii dhoksaa waliin taa'an. Namoonni kunneen Waraqaa bin Nawfil, Ubeydullaahi bin Jahish, Usmaan bin Huwayris fi inni 4ffaan immoo Zayd abbaa Sa'id ta'uun waan uummanni Makkaa itti jiru kana irraa fuula garagarfatanii amantii Nabi Ibraahim alayhi salaam barbaadachuuf walii galan. Haala kanaan biyyoota adda addaatti baqatanii amantiilee garaa qorachuuf daandii gara amantii abbaa isaanii Nabi Ibraahimitti alayhi salaam isaan geessu sakatta'an. Isaan keessaa Waraqaan bin Nawfil amantii Nasaaraa baratee isumaa filatee Nasaaraa ta'e. Ubeydullah bin Jahish immoo hamma amantiin Islaamaa eegalamtutti amantaa Nasaaraa keessa erga turee booda muslima ta'ee Ummu Habiibaa haadha manaa isaa waliin gara biyya Habashaatti baqate. Booda garuu amantii Islaamaa gadhiisee Nasaaraa ta'ee biyyuma Habashaatti du'e. Usmaan bin Huwayris immoo gara biyya Ruumitti deemee mootii biyya Ruum Qeesaar bira deemee achitti diin Nasaaraa baree kabajamee jiraachaa ture. Abbaan Sa'id garuu amantaatamuu osoo hin seeniin naannoo foon baktahee nyaatamuu irraa naannoo dhiiga siidaaf jedhamee gadi dhangala'uu irraa fagaatee yeroo dheeraaf amantaa Nabi Ibraahim alayhi salaam soqaa erga ture booda homaa waan isa gammachiisu dhabee jennaan gara biyya Makkaatti deebi'e. Ummata Makkaatiin yoo hundaa isin amantii Nabi Ibraahim alayhi salaam irra hin jirtan gadhiiftanii waan ofii jaallattanitti gabbartan akka fedha keessanii waan ofii feetan gabbartan jedhee yeroo dheeraaf ummata Makkaatiin wal dhabaa waan tureef warri biyya Makkaas waan inni siidaaf duullachuu isaanii hin jaallanneef
akkuma diinni diina jibbutti mushrikan makkaas isa jibbaa turan. Keessaahuu abbaan Umar Kattaab dargaggootti itti qacaree akka inni gara magaalaa Makkaa hin seenne waan isa dhorkeef gara Makkaa keessa akka bineensa daggalaa babbadaa yeroo dheeraaf ture. Dhumarra gara biyya Shaam osoo amantii Nabi Ibraahiim alayhi salaam barbaachaa deemuu biyya lafti isii ol kaatuu taatetti dhufee naannoo san yogguu gahu namicha beekumsi amantii nasaaraa isa biratti akka waan hundeen isii isa taatee achitti hiddaan lafa qabattee fakkaattu tokkotti dhufee waan barbaachaa deemuu namicha beekaa amantii nasaaraatiin sammuun isaa badhaadhe kanatti itti hime. Amantiin haniifaa yookiin amantiin Nabi Ibraahiim akka dachee kanarra hin jirre namichis itti himee garuu waan inni barbaachas isiidhaaf raatahaa jiru tacaaltu biyya ati dhufte irraa yeroo ammaa kanatti nabiyyiin haaraan ergamee jira. Barri inni itti ergamu gahee jira. Yahudaa fi Nasaaraan biyya sanii isa hin jaallattu. Deemi biyya keetti deebi'i jedhee qalbii isaa gammachuun badhaase. Akkuma dhagaheen Zayd bin Amrii sardamaa gara biyya ofii osoo inni gammachuun itti ulfaattee dhiphama qalbiin isa nabiyyicha sallallahu alayhi wasallam ergamee eenyu akka ta'e fi maal irratti akka inni nama ajaju beekuuf osoo raarratuu karaa irratti namaan waraanamee mana deemuuf osoo hin gahin karaa irratti kufe. Abbaan Sa'iid iddoo kufee ciisuu irraa dheebuu bishaan madda dhugaa fi qulqulluu irraa kaka'e osoo hin dhugiin sababa hadhaa du'aa karaatti hafe. Garuu bishaan dheebotee san ilma isaa obaasuuf hawwii qabu irraa ija isaa gara samiitti ol garagalchee yaa Rabbi yoo dhugaan nabiyyiin siin ergame an itti gahuu hin dandeenye akka an hongawetti ilma koo Sa'iidiin hin hongeessin jedhee Rabbii isaa kadhatee du'e. Kadhaa Zayd bin Amiir kana Rabbiin dhagahee fi Sa'iid bin Zayd osoo Rasuulli sallallahu alayhi wasallam ganda Arqaam binu Arqaamitti hin galiin dura warroota islaamummaatti amane ta'e. Sababa islaamahuu isaa darraa fi doorsisa hedduu isa dhandhamsiisaa turan. Akka Qays ilma Haaziim Sa'iid irraa dubbatetti osoo argitanii yeroo Umar nu hidhee anaa fi obboleettii isaa osoo hin islaamahin dura Faatimaan Sa'iid abbaa manaa isii waliin islaamahuun Umariif sababa guddaa ta'ee akka inni amanuuf. Sa'iid akka ofirraa dubbatetti osoo nu gara Hiiraa'ii gubbaa jirruu gaarri sosochoote. Yeroo kana Rasuulli sallallahu alayhi wasallam gaara miillaan gadhiitaa gaaraan gad dhaabbadhu sirra ka jiru nabiyyi siddiiqii fi shahiidee malee si gubbaarra hin taane jedhan. Shahiideedhaan sunis Umar, Usmaan, Aliyyi, Talhaa, Abdurrahmaan, Zubayr, Sa'aadii fi Sa'iidi. Awwaatamuu kadhaa Sa'iid akka Hishaam ibn Urwaa abbaa isaa irraa nu odeessetti Arwaa intala Ureys bulchaa yeroo sanii Marwaan kan tahetti dhaquun Sa'iid daangaana dhiibe jechuun himatte. Sa'iidis dubbii hadiisaa Nabi sallallahu alayhi wasallam dhagahe akkamiin dachii isii fuudha jedhee. Marwaanis Nabii sallallahu alayhi wasallam irraa maal dhagahe laataa kan jedhu irraa mee Nabii sallallahu alayhi wasallam irraa maal dhageette jedhee gaafateen. Sa'iidis ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam namni takkallee dachii namaa dhiibe guyyaa qiyaamaa dachii torban irraa itti gaddooqqeffama yookiin itti fannifama ka jedhuun dhagahe. Marwaanis ega hadiisa irraa dhagahe ani kana booddee ragaa takkallee sirraa hin barbaadu jedheenii dhugoomseen. Sa'iidis akkana jechuun intala isa himattee
abaare. Yaa Rabbi, yoo isiin ka kijibdu taate ija ishee balleessi. Dachee ishee naan falmite tana keessatti ajjeesi. Rabbiinis akkuma gidduu kiyyaa fi miidhamaa girdoon hin jiru jedhee waadaa guutee kadhaa isaa awwaatee fi iji ishees baddee osoma dachee san keessa deemtuu boolluma ooruu sana keessa buutee duute. Dachuma san keessattis awwaalamte. Akka beektonni tokko tokko nu odeessanittis akka ani daangaa itti hin dabrin ragaa naaf bahi jechuunis kadhatee roobni takkaahuu akkasitti naannahaasanii hin roobiin roobe. Dachee irraa biyyee dhiqee daangaa isheen itti falmite san ifatti baasee dhugaa dubbatuu isaa dirree baase. Karaa Rabbii keessatti duuluu. Sa'iid duula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duulee takkaallee biraa hin hafne, duula Badrii malee. Duula kanas faayidaa lubbuu ofii yookaan sodaadhaaf hin hafne, haajaa rasuulaatiif sallallahu alaihi wasallam malee. Ergamaanis sallallahu alaihi wasallam Sa'iid hawwii duula qabaachuu fi ajajaa isaatiif qofaa hafuu waan beekuuf boojuus akkuma warra duulanitti qoodeef. Duulota inni gahee keessatti taphate keessaa tokko duula Yamruuki. Duula kana keessatti teessoo Kisraa fi Qeysaarii garagarchuu irratti musliimota wajjin gahee guddaa taphate. Oduu guyyaa kanaa matuma isaatiin akkana jechuun nu odeesse. Nuti gaafa duula Yamruuk tilmaamni namaa 24,000 ni taana. Uummatni Ruumii immoo 120,000. Haala ulfinni tarkaanfii isaanii gaara sossootuu fakkaattuun kan qeesotni dura isaanii masqala baatanii sagalee ol fuudhuun yoo jarri faarsan waraanni duubaa jalaa qabaa akka maandii saroobaa sagalee nama rifachiisuun deemaa dhufan. Musliimotnis haalaa fi baay'ina isaanii arginaan onneen isaanii sodaan liqinfamte. Abu Ubeydaa ibnu Jaarrah ajajaa waraana musliimtootaa kan yeroo sanii katahe ka'ee dhaabbatuun, yaa gabroottan Rabbii, Rabbiif tumsaa, Rabbiin isiniif tumsaa, faana teessanis gad dhaabbadhaa. Yaa gabroottan Rabbii, obsaa, obsi kuffaararraa nagaa nama baasti, jaalala Rabbii namaaf argamsiisti, qaanii yookaan eeybii jalaa nama baasti. Eeboo keessanis kurfeeffadhaa, gaachana keessaniin dayadhaa. Lubbuu keessan keessatti faaruu Rabbii malee waan biraa hin dubbatinaa, hamma an isin ajajutti jechuun waraana isaa keessatti onnee uumee. Yerooma kana gurbaan tokko hiriira waraanaa keessaa bahee, yaa Abaa Ubeydaa, ani shahiiduu irratti muradheen jira. Waan jaalallee keetii siif himu waan dhaammattu qabdaa jedheen. Innis ni qaba, salaamataa kiyyaaf kan musliimtootaa nurraa geessi. Itti aansuun, yaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam, nuti arginee jirra waan Rabbiin waadaa nuuf seene jedheen. Mucaan kun akkuma ergaa fudhateen kophaa isaa seefii luqqifatee waraana keessaa bahuu arginaan, anis bararee fuuldura waraanaa kaafiraatti jilbeeffadhee bakka qabadhee eeboo darbadhee goota Ruumii kan duraa akkuma ajjeeseen Rabbiin sodaa onnee tiyya keessaa dhabamsiise. Diina fixuu irratti utaalee uummatni musliimaas na duubaan itti fiige. Haala kanaan Rabbiin tumsaa nuuf godhee Ruumiin cabsine jedhe. Du'a Sa'iid. Hanga Rabbiin isaaf qoode jiraatee rizqiin isaa dachii irraa dhumnaan sahaabdichi gootummaa
fi arjummaan islaamummaa babal'isuu keessatti gumaacha guddaa godhee leenca Qureeshaa amiira mu'mintootaa Umariin islaamummaa keessatti fakkeenya amanuu ta'eef jiruu isaa Rabbiif jiraatee gaafa umriin isaa 70 hijiraa irraa waggaa 50 yookaan 51tti bakka Aqeeq jedhamutti addunyaa irraa gara jannata Rabbii gama mana isaa kan qophaatiitti gama jaalalleedhaan isaatti godaane. Reeffa isaa gara Madiinaa fidanii akkuma inni jiruu isaa keessatti amantii islaamaa kabaje Rabbiinis isa kabajee reeffa isaa Sa'iid bin Abii Waqqaas dhiqee Abdallah ibn Umar wajjin qabrii kaahanii geggeessan.